Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa Faanaa Miidiyaa Koorporeeshinii irraa qophii addaati kan qabnu. Qophii addaa keenyaa har'aa dhimma ayyaana Iid al-Fixir kan bara 1446ffaa sababeeffachuudhaan keessummaa affeeranneeti kan keessummaa wajjin turru jechuudha. Keessummaa wajjin turru irrattillee haala jireenya isaanii, haala guddina isaaniitii fi akkasuma immoo sadarkaa har'a irra gahanii fi hojiiwwan sadarkaa har'a irra gahanii kan bakka adda jiran kana isaan geesse keessatti maal hojjetanii bu'aa bayii akkamii keessa darbanii as gahanii dhimma jedhuu fi keessattuu dhimma biyyaa wajjinis dhimma uummata wajjin wal qabsiisnee isaan wajjin haasaa akka wajjin turuta. Isinillee haga xumuraa isinis haga xumura qophii keenyaatti wajjin tura jecha keessummaan kennallee pirezidaantii mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa Sheek Haji Ibrahimi isaanillee dhimmoota nu kaasne isaan wajjin haasaatiin turu gaafilee nu gaafannuuf nu deebisaa wajjin haasaatii kan turuta. Isinillee hordoftoonni keenya haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura isiniin jenna. Ayyee Sheek ulfaadhaa galatoomaa yeroo qabdan irraa nu kennitanii dhimma nuti isin gaafachuudhaaf yookaaniif wajjin haasa'uudhaaf eeyyamamuu ta'uu keessaniif maqaa hordoftoota keenyaatiin galatoomaa ulfaadhaa jedha. Sheek Hajiin yeroo ijoollummaa isaaniitti jalqabumarraa mana quraanaa yookaan fi mana gara amantaa deemamoo mana barumsaa idilee deemanii ka'aniiti gara mana quraana qaroo yookaan fi karaa amantaa ce'an. Ani jabbii eegurraa jabbii horii eegurraa eegalee manni amantaa manni quraanaa baay'ee naannoo kenna hin turre, manni barnoota idileellee hin turre, kun bakkuma beekamaadha yeroo san keessatti yeroon fagoodha. Haa ta'u akka carraa tahee magaalaa Abboomsaa jedhanii magaalaa guddittii Konyaa Arbaa Guuguu akka yeroo saniitiin yaama maqaa kanaan. Aanaa martii magaalaa guddittii amma aanaa martii tana. Manni barnoota idilee jalqaba achitti waggaa eegalamuu hanga tokko itti kalooyina. Namoonni galmaa'uu eegalan. Anillee tika keessaa boohee maatii kiyyaanii maal ijoolleen na biraa galmoofte anas galmeessaa jedheeni taayi galmaa'inaan jedhanii uffata itti yoosan ka amma yuunifoormii jennuun kun hin jiru. Kushee asitti sarba irratti cittu wayiititu jira. Akkasitti galmaa jedhee odoma ani fooladhu odoo mirqaanu. Galmaaf qophaa'aa jirtan. Galmaaf qophaa'aa jira. Ulaagaa silaa galmaa'uuf na raawwachiisu yoo qophaa'ee jedhu sheyni tokko aanaa Asako otirraa darasaa qabatee godaanee ganda ani keessa jiru kana dhufee qubata. Darasaa baay'ee ijoollee macaacira akka kiyyaa hunda guuree dhufee qubata. Biyyillee qubsiisee masgida ijaaree fi masjida jechuu kooti. Masgida jechuun afaan Oromootitti waan ta'eef ja'a malee masjida inni masgida salaatatii miti kuni. Kanuma itti qaraasisanii jum'aa wanni jedhamu baay'ee hin jiru yoo san. Madrasama jechuudha. Manuma itti qaraasan ijaaranii fi sheyni qaraasuu bal'isee achitti yoo jalqabu ijoolleen mana barnoota idileetitti galmaa'uu deemte fuula gamana deeffatte. Homa ijoolleen hiriyyaan taate taanii anillee fuula gamana deeffadhe. Kanaafuu kittaa fi kusheen bitamte sun mana barumsaa otoo hin dhaqin madrasaa dhaqxe. Madrasaa dhaqxe. Madrasaa dhaqxe anillee akkasumatti ka'ee achi yoggaa dhaqu. Sheyni na laalee kusheen kunuuti gudeeda keessa jirti. Kanaan hin qara'anii mucaan nana kushee tana gadheereffadhu. Naan jennaan akka dheeressuun beeku kun hodhaa hunoo ol dachaasanii hodhantu jiraami cabsanii hodhan. Jala ol cabte. Jala ol cabte san. Isii ittane. Isii gadi hiike. Waan isimaan dheeratti isin fakkaata. Isii gadi hiikee borumtaa itti deebi'e. Haga nuti deebinu asiin bahinii qara'ii naan jedhan. Haga isaan gabaa oolanii deebi'anii. Gabaa oolanii deebi'anii. Way warratti achi deebi'ee aan achiin gattaa'ee darasaan. Kanaan irra naa bahi, kanaan irra naa bahi, kuni maal jedha, kuni maal jedha, kuni maal jedha. Isinii
isuma san barachuu quraana barachuutti qalbiin isin kaate malee warri na barbaadaa na eegaa haga namaaf turtee hin jirtu. Qalbiin kiyya achitti hidhamee akka ganama achitti hidhameen odoo qara'u odoo hafuuran baafatin gara sa'a 11 natti galan achitti. Sa'a 2 achi gahee taqriban gara sa'a 11 taqriban achitti nutti deebi'anii yoo deebi'an ammallee fuulatti bahee na haffaziisaa jeen guyyaa mar'aa kanaan. Hadhama jalqabdanii? Har'uma qaraatee har'uma haffazdaa maali jaamin akkanaa jaan lakkiin haffaza. Guyyaa kana darasaan natti guuraa oolte afaanitti na bu'aa oolan. Ishii haffazii jedhaniiti amalallee wanni rabbinaa laaffise wahii jira ani hifzii waan jedhamu kun rabbinaaf laaffise. Qoma qabachuu waan qomatti qabatu kun naaf laafa. Qara'iyaan lohii ofirraa achi garagalchiiti qara'ii naan jedhan akka ijaan hin laalle. Ijaanuu baay'een beeku ani alaa kulli haal alif baajee haga yaa'atitti fixe matamaan. Guyyaa guutuu irra ooltan kaa? Guyyaa guutuu irra oole. Fixe duraan qaraatee naan jedhan takka'a. Qubee takka qara'een beeku. Akkasitti ture achumaan itti fufe'anii alhamdulillah qaraatii kiyya achumaan itti fufee qur'aana baatii 9 itti fixe'anii. Qur'aana jalqabdan? Bara 53 bara 52 akkas na fakkaata. Akka lakkoofsa biyya keenyatti. Amma mee gara dhimma keessattuu mana maree dhimmoota islaamummaa waliigala Itoophiyaatis haa ta'u kan waliigala kama dhimmoota islaamummaa sadarkaa gadii godina aanaa jirurraa kaanuti. Isin achirraallee raacitii achii dhufteetu haga sadarkaa dhageettan kanaan isin ga'e waan jedhu dhagaa. Hundeeffama keessattuu mana maree dhimmoota islaamummaa waliigala Itoophiyaatiifis yeroo inni hundaa'u wixinee fi dambii baasuu wajjin illee warra san keessa turtanii kan jedhudha. Isa kana keessa yoo dhuftan yeroo san fakkeenyaaf bu'aa bayiin akkamiitu ture keessattuu waa'ee bara dargii amma jettan sanillee isin yookaan akka amma kaaftan kana malaan itti fayyadamtanii ummata illee fayyadan ta'uu danda'a akka mana dubbataa jirtan kanatti yoo ta'e malee dhiibbaa dargiin amantaa baay'ee bakka hin kennuuf waan jedhamuuf jechuu kooti. Wanni isin mudataa ture maal ture bakka dhageettan kanaafillee bu'uurri isin keettan maali jennee fudhachuu dandeenya. Akkuma jedhamu kana ani dhimma islaamaa ani uumama kiyya irratti waan tokko akka malee jaaladha. Tokkummaa kana uumama kiyyaan jaaladha. Da'waa godhu kana keessatti uummanni afaan tokko akka ta'u wanta barbaaduuf dirjitii takka uume odoo majlisni kun hin uumamin. Yeroo san afaan yoo san dubbataniin malee ka afaan Oromootiin wanni dalagamu tokko hin turre. Masjidinaa madarasaa xanaa kaarii komitee jedhe maqaa biraa dhabe majlisa dura. Isii kana uume ani. Eessatti maaliif uume yoo jette ani qaraasisaa hawaasa da'waa godha. Hawaasni mirgaa waan tokko qaaqa sheeyni gara mirgaa jiru sheeyni gara bitaa jiru waan tokko qaaqa gammoojjii waan tokko kabadda akkamitti ummata kana tokko godha jedhee yaaddee lafaa ka'ee uumamumaan mee dirjitii waa jaarmaa wahii waa walitti nu qabu jaarmaa waayii waa walitti nu qabu uumuu qabaa jedhee lafaa ka'ee jaarmaa uume. Wayita jaarmaa uumu dargii isa faana dura dhaabbate. Dargii wayita na dura dhaabbate maal itti barbaaddee jaarmaa kanatti waan jedhu yaadan fidan. Dubbii qotuu jalqaban. Maal itti barbaaddee jennaani waan barbaade kaayyoo gabaabseetumaan himeef jechuudha. Egaa isaan illee natti fayyadatanii anillee itti fayyadama jechuu kanatti fayyadame. Wanni an barbaade sheeyni baddaa tokko jedhaa kalagaa tokko jedhaa isinuu rakkattanii jirtu. Sheeka tokkootu Saddaam Huseen ka Yudam jettee dargiin odeessitu kun muslima Saddaam Huseen rabbi haa nassaru jedhaa jedhee kadhachiise saffaa tokkotti. Saddaam Huseen rabbi haa nassaru bilisa isaa baasu rabbi haa nassaru jedhaa jedhee kadhannaani awraajjaa bulchaan awraajjaadhaa ka isa paadhaa
nama san bakka argametti akka qabamu ajaja itti baase. Namtichi hama dhageeffatee hin bade sheekota amma asirraa shakkii keessa galchanii rakkatanii jiru. Ani kanumatu na fayyade iyyuu. Amma Saddaam Huseen rabbi haa nassaru ka jedhe san argatuu dadhabdanii miti borullee ka biraa hin jedha. Ummanni kun hubannoo dhabuutu akkana isa faallaa mootummaa isa dubbiseeti. Ani ummata walitti isinii qabaa isinii barsiisaa dirjitii anamma fidadhe kana naa mirkaneessaa jedheen. Akkana taanaan daddafaa fixaaf. Daddafaa fixaaf jedhee awraajaa isa paawwaannan ajaja. Waan isaan barbaadaniin itti dhaxxanka karaa isaan barbaadu. Odoo akkasitti waan san oofee masjida ummanni amma nu ijaartan malee jedhee birri fidaa jedhee nu cinqu kana yoo san hin ijaarannaa nu eeyyamaa ka jedhu xalahaan natti dhufa. Hin ijaarannaa nu eeyyama? Nama meeqa isin masjida ijaartanii qullaa hambisuuf deemtanii? Nama meeqa? Nama farramsiisanii fidan nama baay'ee. Baatii meeqatti ijaartanii na as rakkabdan jedhaan. Baatii meeqatti ijaartanii na kennuu dandeettan. Baatii 4, baatii 5 qorqorromaa fi mukaree yeroo san. Akkasii yeroo san keessatti masjida 25 ijaarsise. Achumarraa ka'ee dirjiticha kana ol guddisaa naannoo irraa koonyarra yookaan awraajjarraa ol guddisa jedhee asallaa dhufe qaadii asallaatiin ol naa guddisii dirjitii kanaa uumaa akkas uumee qabaa akkas godhaa akkas qabaa awraajja walii galle jedhaan qaadiin asallaa kunoo majlisni Sheekh Muhammad Thaanii Habiib rahmatullahi alayhi majlisa dhaabuudhaaf eeyyamsiisanii jiru. Ganaa gadi damee isaa godinaalee irratti godinaalee gadi buuseedha. 12tu jira Itoophiyaa keessa yeroo san akkasuma fakkaata wallahu aalam. Kifla garii 12 moo 14tu jira akkuma Itoophiyaatti jechuudha. Kifla garii 14 irratti iyyuu gadi buusuudhaaf karoora qabna ati dirjitiin jira kana ol ijaartu maali miti nutti makamii naan jedhu sheeyni kun. Xinsisa jalqabanii nuti Sheekh Muhammad Thaanii Habiib wajjin rahmatullahi alayhi karaa majlisaas odoon ta'in imaama masjida Anwarii isaan walitti dhufnaa wal zayyarraa jaalallee kenna kitaaba hundanaa kennanii turan yogguma sanuu jechuudha rahmatullahi alayhi. Haa ta'u amma qaadota godinarra jirtuu wal kontaattii godhan isaan yoo san ganaa majlisa ijaaru. Karaa isaaniitiin uummata argatu. Karaa isaaniitiin maarree bakka bu'aan muslimaa tokko hin turre kaayoo san qaadotuma malee. Qaadota godinaalee irra jirtuun kontaattii wal godhaniiti akkamitti majlisa kana ijaarraa jechaa jiran. Qaadonni godinarra jiranillee ulamaa'ii gurguddaa biyya keessa jiru ufitti yaamaniiti akkamitti ijaarraa jechuu mari'achiisan asii. Ani immoo barbaadamee dhufuuf hin dandeenye yeroo san. Haga silaa waan sirna hin qabne miilli gadi hin dhaabbannee maaliif kana godha jedhee dakanaa olii kiyya ijaarachuutti seene jechuudha. Oduma jedhu carraan kun na fidee isaanii godina irratti walgaheetti dhufee chaappaa akka godinaatitti na baasaa dirjitii kan amma godinaan ga'uu barbaadaa hoggaan an jedhuun Sheekh Hajjii yoo duraatuu dhabne argannee mi jedhanii fuudhanii harkumaan waltajjii keessa na galchanii bu'uura majlisaa ijaaruu keessa Sheekh Hajjiin miseensa ta'ee haa galuu jedhanii giddiin na galchan. Nuyi akkasirratti jiruu amma Sheekh Muhammad Thaanii Habiib faa rahmatullahi koree mataa ofii ijaaratanii warra majlisa bu'uuressu dambii majlisaa tumu godinaalee irraa bakka bu'oota godinaalee nu ergaa jedhanii xalayaa barreessan qaadota godinaatiif. Godinarraa namni sadi akka qooda fudhatu yoo godhan godina dhufee ammallee godinarrallee gara federaalaa na filan jechuudha. Maaliif dambii ittiin bulmaataa kana akka tumuuf. Ulamaani gurguddaan jira warri alatti baratee galis jira ka umriin na caalu jira jechuudha.
كعلم النجالوس جرا كعمر النجالوس جرا كان هندا كيسا درك متنا فلاني بؤورة جارماتي يتيودر آدين جبس أن توفتات أن درجي ولي قلة ديم نسان هركاد التبسيسي وليود فماس وجيلا ما سنت وجيلا ما نتتأي أما جنا فين إرجاني فين وجانا إرجاني إنه تهجي إيجالو مالت أمامه درجيني سوسوتي جيجود آف درجيني سوسوتي ويتا درجين جيجو سوسوتي جنا بيجتي ديبنه كاسما سوسوتي نفني درجين كاتي درجين كاتي جناني كبسو كيس قال بيكيجا شيخ حجيني أبا من تاكو فدون تاني جارس أرارات اللي وانجر اللي أغانمون اللي واساني أغاتي كان أول كتاب كمان أني بكما درت ويتو مقراسي سآتوري وقا دقدامي أفوري والقراس أو يتجروسن ويتقرأ الراق أبي جرار ربنا كني سلا درسا وابيكي سديمتك قراتوتا إنما نسيم بكم نتون جارسمان بكم درسان جارسما دبتي يجون يروسن كيستي وان يالي درساته شيء كبير أكي مقا إسان اللي يوغاد أيوما خير لأنه من قبو كيسمتي أنا أقول تايجر أما شيخ كنا رحمة الله عليه شيخ حسين عبد القادر جنة بوليان إساني وجين لفا إساني ترتي والدبني لهم أبات الرتي والقودني الدانغورني جارس بيت أمير قاعد تبه زمن ده جارس تبه دتبه أرارسو دتبني أنا قرأت في ذاك يورك أبوليان هجانا كابني أبوليان هجانا تقولين دبسني سببا والتي والدبني تنينجد لفا غفار إجرام تو بكم تو دوري لغواب مبادئ ساري بيكودندا أندرسات أما لفا بالباني ميكا اتباهي جارسي ميكا اتباهي يرون كنا إلى سلاس إبيتا ميره جارسي ميكا اتباهي دتبه ربي سبحانه وتعالى نت أرجس جار سماتنا أفان دقونا إبسا سني لا في صلاة ومتى كان ربي ولنا في ده جرى كان جار سمانا كنا جئني جار سمانا كنني لفلنا تسني قودا نكنا أفان ربي تنقرأ قرآن تين تسني قودا قال لي تكون درس أجرا مرايو في رومان كابو نمرا فوق إتا وربي سأرجسي سهاجي وجاني نكنني بتأمر قام سيسه لفر رابط ده بكلمات باسفي وبوليان أرارسي أي في قرآني هذا آخراتي نجان تورنجيتشو واي ماتي كيسان يدو كافني إجولة قبضان كيسا فكرنا في كراك كيسان كنا رجتون كرا دين الرت جباتي ديمي جرامو غرا برنوت إدليف أنجرامو ميوا ولي غرانو كاسا واي ماتي كيسا ماتنكي الحمد لله رب العالمين أني ماتي هدوك أبا ماتنكي هدوني كانت أمدوني الرجلو جولة ديرا كراني توكو تجرا دوبرا سجل تجرا ماتي ددما كذا دقنا تجرا كنن هنگا أما واي أمن تلك براتك القرآن حفظ اللي كيس جرا الحمد لله وري كتاب أمو ججبات اللي كيس جرا هاتو أكفت إيكياتين أكفت أني ربنا متن ديسو أكفت إيرفين جيسو أكفت ربنا متن ديسو جت أرموني أني فتين كي يقولوا المانتي يقولون ودو علماء تاتين هوا المانتي يتاتي تنقرأين إنجرتو ديرس تاي دوبرتس تاي تنقرأين إنجرتو قرات عالمة تاتي شيء كجري كنسيه مهنجرو هذا أمو باين إسيغانا تديم أجرتي مرت شيخ حجي إبراهيم وان هندي فما من مريد موت سلام مولى قال إثيوبيا غورا قديت تاني بكنانو دلوت ثاني تاني هندي سنين هر أمو منو مثلا هجن أجراني منو ما ييبان سام وكابورا كانسن هجن أجرتني إني كوني ترى كنا نمني بائنين أرجت يوكا فكنا واوي ييباني بورا كاني أشوفه هيرين غربرانا ما جيسو دندي تجريني إسن أسلوفو كيسني ترى ما جنمو
waanuma hojima isin hojjataa turtantu riqicha isinii ta'e isin gayaa jedhu. Wallahi waan kana ani rabbiin akkitti asin nagaye rabbumatu beekaa ani bakka kana ga'ullee karooran qabu ture. Dhufee federaala majlisa federaalaa hoogganaa wayita qabsaa'u san hundaa kaayyoo kanan qabu. Ani qabsooni kan eegale dhugaa dubbachuudhaaf dargii keessan eegale. Dargii keessa jechuun bara 67 irraa hin eegale. 67 irraa eegale. Qabsoo jechuun qabsoo nagahaa, qabsoo diinaa, qabsoo da'awaa, qabsoo tokkoomsuu achi hin eegale. Oduma nuti akkasitti deemnu majlisni illee uumame waan an jibbu waan rabbi naan mokkore keessa taayitaadha. Taayitaan an jibbaani. Laakiin ooyidaa an gaheetti seenaa kiyyarra. Eessarraa qabi gandarrattis dura ta'anan. Aana irrattis dura ta'anan ture. Konya irratti dura ta'anan ture. Godina irratti dura ta'anan ture. Oromiyaa irratti kilil irratti dhufnaan naannoo irratti dura ta'anan ture. Federaalaas illee dhufnaan akka jarraate dura ta'an. Amala akkanaatiin rabbi nama mokkore. Aangoo maaliif jibbitan? Jechuun waan silaa isin tokkummaa hin qabne yookaan gara tokkummaatti uummata waamee deemuun tana na jalaa waa hidhisitti jettaniidha. Itti gaafatamummaa tana fudhachuun rabbii fi nama biratti illee ulfaattuudha. Afaan takkatti gaafii ittiin mataa hidhu. Sheek Hajjiin waan dubbatanis waan godhanis ifumaan ifaa asii achi qabuun beekanii kun fakkeenyaaf peennaa taanaan peenna jedhan malee xiqqoo irra dibuu hin jaalatanii jedhan. Amalli akkasii sun isin miidhe moo isin fayyada? Bakka isin miidhe bakka isin fayyada qaba? Akka malee na fayyade. Ani iftoominan jaaladha. Waan dalagu keessatti waan hojjedhu keessatti wallaahi billaahi otoo naa ka taatu taate fincaan illee namatti mari'achuu jaaladha xabiyaa kiyyarra. Dhoysaadhaan waa dalaguu hin fedhu. Kennaan ta mul'isanii kennan caalaa ta dhoysaattu jira. Ibaadaa keessaa takka yoo waa rabbi naa laaffisee waan laaftuu namaa kenne dhoysaan kennuun fedha. Achiin achi hujii hojjedhu kana waan dubbadha kana hunda keessatti iftoomina wanta hin ittuun milkaawwan. Kanaaf iftoominatti isinii ta'a? Iftoominan naa ta'a. Hayyee ulfaadhaa Sheek Hajji Ibraahim pirezidaantii mana maree dhimmoota islaamummaa waliigala Itoophiyaa dhimma keessattuu ayyaan Iidal Fixir kan bara 1446 sababeeffachuudhaan keessummaa isin taasifannee Faanaa Miidiyaa Koorporeeshin jechuudha. Yeroo dheeraa nuu kennitaniin wajjin turtaniin maqaa hordoftoota keenyaatiin irra deebuudhaan ulfaadhaa jazaakallahu khairan jedha. Ulfaadhaa wayyamaa isinillee ammas hawaasa keenyaaf waan gabaabduu seenaa kooti wal qabate ummata keenyaaf dabarsuu keessaniif ulfaadhaa. Achumaan ummata keenyatti wanni salaamallee naa dhaamaa ramadaanaatillee rabbi isiniin gahe jechuullee achumaan naa himaa. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa dhimma keessattuu seenaa Sheek Hajji Ibraahim wajji wal qabatee pirezidaantii mana maree dhimmoota islaamummaa waliigala Itoophiyaa yeroo ijoollummaa isaaniitti waan keessa turan yookaan haala ittiin dabarsan akkasuma immoo bu'aa bayii garaagaraa keessa darbanii keessattuu dhimma uummataa wajjin wal qabatee araara keessatti tokkummaa keessatti waan uummata fayyadu waan biyya fayyadu sadarkaa gandaatii kaasanii ganama itti guddachaa akka dhufanillee kan isaan nu kaasa waan tokko choomsu waan biyya uummata biyya tokko taasisu wajjin wal qabatee jechuudha. Seenaa gugurdaa isaan kaasanirraallee isinillee waa hedduu barattan jennee yaadna hordoftoota keenya kan isaan wajjin turre qophiin keenya kan har'aallee kanumaan kan xumurru jechuudha. Isinis nu wajji turuu keessaniif ulfaadhaa jenna hordoftoota keenya anti beessoo dheekkamootii Eid Mubarak nagaan turaa jenna.